Yoo yaa harka fuune assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Jirtu jabaattu nageen keessan badhaadha obboleewwan kiyya. Egaa akkuma arguu jirtanii jara lamaan kana. Jarri lamaan kuni kasbaraadha. Akkuma isin arguu jirtan kuni kasbaraadha. Garaagarumti jaraa beekaa dur. Kun immoo tuyyuu biqiltuuna isaa jedhama. Biqiltuuna isaaf kasbaraan garaagarumti hedduu qaba. Kuni fireen isaa dimbilaala. Kan ammoo fireen isaa yimaslenyaan fireen isaa hin shakka kan moona ta'u. Garuu jarri kun wal fakkaatan garuu garaagarumti guddaa qabanii jechuudha. Kun kasbaraa raasuu yechaalee nu kasbaraa jechuudha kun ka firee dimbilaala. Tayyib amma inni nuti barbaannu kana kuni tuffaahaadha. Tuffaahaan kuni akhdariidha. Tuffaaha sukkaara hin qabne tuffaaha akhdariidha. Amma jara kanarraa hamma tokko fudhanna. Fakkeenyaaf hamma kana ni fudhannaa jechuudha. Hamma kana irraa hin fudhannaa. Tuffaaha kana hamma kana yookaan kun qoftiyyuu gahaadha jechuudha. Akkuma arguu jirtan firee takka takkaan addaan babaasnee akkanatti haala kanaan xiqqeessinee akkanatti qanaxxasnee tayyib. Okay. Borcii qofa hir'isuuf jechuudha. Borcii keessan karaa foon kara hin taane biqile guutuu isaa hir'isuu yoo barbaadan jechuudha. Isa kana fayyadamtanii jechuudha. Haala kanaan qanaxxastanii qola isaa irraa fudhattanii baala isaa qofa waan yeroo tokkoof ta'u akkanatti irraa baastanii keessattuu warri borcii qabdan warri iddoo garaagaraa morma jalatti foon agartee bakka iddoo hin barbaachisnee fi iddoo miidhagina namaas xiqqoo haalutti argamaniif jechuudha. Baay'ee tokko yeroo tokko qissaa tokkoon qaba. Mucaanii jari lamaan obboleewwanii mana hojjedhu keessatti jechuudha. Mucaanii ka barbaadu furdachuudha. Fuudhuu wada waan ta'eef jechuudha. Fuudha mucaa kanarratti immoo namittiin kan barbaaddu qal'achuudha. Ka furdachuu barbaaduufis dawaa fidan. Ka qal'achuu barbaadullee dawaa fidate. Dawaa fidatan kana masaabaqaa seenaniit ji'a takkatti noofte sana keessatti atis furdachuu qabda anis qal'achuu qabu waliin jedhan. Ergasii mucaan wallaahi mucaan leebnatu hojjetaa waan mucaa irra furdate sana isinii hojjedhee jira viidiyoo jechuudha. Ana hojjetaa fi ture ji'a guutuu anillee wajjin suurachaa ture. Maaliif yeroo tokkotti wanni dalaguur suqoo lama ta'a waan ta'eef bakka wayii ganna qaaree anillee isa hojii fayyadamaa ture. Tallaa kaa'uun immoo hin danda'amu kalxaasan dhugaa dubbachuuf ala xulii nyaachuudha dhuguudha malee yookiin itti gaarii miti beeytanii. Ergasii
musa